fayyadamtoonni Android warreen taatan gaa araan tana haala ittiin seetingii bilbila keessanii gaaduu guraan balleessitan salphatti haala ittiin reset all setting godhuudhaan ittiin seetingii keessan sirreeffatan isinitti agarsiisa. Duraan dursee immoo favorite kana tuqaadha, like tuqaadha gara barumsaa. Haala kanaan seetingii keessa dhufuudhaan gaa ergasii haala kanaan erga scroll godhannee hordoftoota fayyaa eessa dhufnaa haala kanaan general management kajoofna gattu godhan yeroo takka ergasii haala kanaan xiqqoo scroll godhannee ergasii reset kajoo kana irra gattuinaa ergasii gaa haala kanaan gaafa nu dhufe hordoftoota fayyaa reset all setting kajoo kana gattuinaa itti aansuudhaan gaa reset all setting kana ergattuine bilbilli keenya setting nuti dogoggoraan balleessine salphatti nuuf sirreessa waan ta'eef gaa itti fayyadamaadha. Namoonni baay'een akka irraa fayyadaman immoo like, share, favorite godhuu hin dagatinaadha. Waan isin galiin jiraan koomentiirra naa kaa'uu hin dagatinaadha. Galatoomaa yeroo gaarii qabadhaa turtii gaarii baay'ee.